intala doktor asli akkasumas huddaa fuudhuudhaaf irportii deemna seenaan isaa jirti qophoodha jirti ammaa biraa ittee jechuu eenyu kennu bareeddu eenyu kennu arabaa kana biratti keeti maal jettaa beektaa galta maal jettaa hungatta Nah, evolusi bulan martor kan kerasa aja kane, seperti dia mungkin dokter yang terasa. Wagga kunan buda walar kuda man. Soan juruara, sini orang ada dewa. Azuman, nomor dua, izin jada. Ibsa? Kau tu ini berarti tanah jalan dalingnya. Oh. Apa mana matimu? Malbut. Obboleettii kee fuudhuu fi irburti dhayitee moo manatti na hiidu maal gootaa fillee funaasitti eegi. No, intau je. No. Ayyumaa gida. Ayyumaa gida jadi. Intala doktara fuudhuu deemaa. Meelilli fidattee fidi meelilli. Anak ibsan takkan kasar pernah aku ini ya. Oh, ibsai. Ya Rabbi di inu azizi. Kan mang kenapa kain bini rampadi. Guddalle nang kaban. Ega tinar tu minta nak udah cuti. Ni rampan ni bersin dia. Rampan ni arti. Aku mana dia stare itu rendu. Video apa? Tekan ini. Mujau mata mata vita simpuri le terra. Kita ada di sini. Tiken. Phone yo sisi Davis tu boleh tidak tiken dah avisi. Mama di sini ada serratnya ada boleh titin. Kereta ni. Atau sisi kereta tu boleh tidak tiken dah avisi. Kasih sih anu. Apa? Akamat. Salam. Sudah zari di shik belum na jadi saya ke balu fi linnen zari. Ucapti sih lama apa? Wagga Rabira wagga sagal boda ilmasa di walar gu wagga sagal. Dia kuda tu pun Arab sani. Oh mangga di beja sana kat dede. Afona lillah jelani. Parren gadda visiti du fendu bainjira. Ustaz Hamza Hashim. Mubarak assalamualaikum naja waalaikum assalam kasirat. Afotu najari jiran. Malib jenna. Isatu Qur'ana fudat tani video sirat jedde jiran. Asbaat video dan gabe shenere da imin mani jake sartar ko wali di fama sini ngulje. Wallahi mirga ke rabbi miratila gafata ba dugara jiran. Tufani ifa ma namar radum me kum me garat ifa manan jiran. Warri hala baterra afi barbadan amata guutu nyaattee je tokko afootu siin jedhamu gadi bayi teena iiti imin mambusi haadha baate sitti balleessi ana wanti dhagachu hin jiru hamtoo jettee gaarii hojjettee rabbi si gaafata maqaa kee waamesi zollomuu kootiif dhiifaman jettu taanaan viidiyoo san sheer nutti hin gootu taanaan dhiifamni wayii hin jiru haadha baate hin gowwomin obboleessa keessi waliin dhalate haa ta'u rabbii keetti kennadhu isa dandahaadhaati miskiina dhumate kanan fudhotte raasii guddae akkasii. Kita ada Abdullah, Umar Badiase. Ani jechati jette kana jechuun fedhu maal jennaan rabbiinu dambii namaa ofii rabbiinu namaadhiisa waan ati balleessite kaaba wanni deemaniif rabbiin waa namaa dhiisuuf. Soddaana dubbatu qoya soddaadha jarraa hin. Okay, asal kita tahu Abu Brazil kadang dubbat akkasi. No, akkasuma osoo hin taane jarjaruuf amala jedheeti malee waan biraa miti wallahi. Dubbadhu katiif. Salaamu alaikum. Rabbi adi mubarak walin ofin abba. An abba Abdallati guys wal dabo fed abba Abdallati. Gagabaitu baba. Salaamu alaikum akkam nagaa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Family warra asirra jiran follow godha hunda isaaniitu. Okay. Okay. Tokkoffaa abbaa Abdallallee haa ta'u sittillee aara qabna.
kanuma keessa jechaadha. Maaliif nuti nama duratti namarraa dubbachuu hin beeknu, nama duratti illee namarraa loluu hin beeknu, fakkeessuu hin beeknu. Haga dandeenyutti akka obboleettii takkatti akka nama kaleessa bilbilaan osoo hin ta'in qaamaan si harkee tokkotti illee akka nama hamtuu ta'e si durattis hin peenee tokkotti illee eenyu duraas kam duraas yeroo kamittuu dhaabbannee beena lollee beena lakki akki kun intala Oromoo irraa hin bareedu intala Oromoo suma dogoggortee illee bakka isiin rakkattee bakka kophaa jiraattutti bakka nama keessaa baatee yaa rabbii kiyya maa kana namudda maybe namni ilmi namaa tokko rakkoo waan akkanaa qofaa miti rakkoo gartee jireenya adda addaa jira waan adda addaa kanaaf obboleettiin teenya gaddite akkamitti kana waan kanatti duraa qabattan osuma ta'e illee isii adda boolla keessa rakkoo boollaa keessa seente keessatti akkamitti sabni ofii nama rukuteennee lolaa turre ammoo warra galataa san keessa dhabamuun hedduu tisokkee rakkoon qabu abbaa abdallalleen osuma beekuu jechuu feenetti hunda caalaa ammoo ati akkanatti kolfitee wanni waan komii keenyallee akka nuti hin kaafne nu godhu ati akkana kolfitee taphattee isaan nama keessaa si baasuuf tapha san taphatan akka ati miidiyaa kana gubdee deemtu barbaadan akka ati miidiyaa bira darbanii bakkuma silaa jiraattu sanii lubbuu keetu akka ofirraa darbitu si godhan akkamitti haati faatee of ajjeesu irraa deebitii warra gartee aara jiru jira waan san hunda keessa dabartee akkatti teessee yaada kee wajjin dabarfattee ka galateeffatuu qabdu wajjin galateeffachiiftee gadda kee kaleessaa san bira tartee akkana kolfa kee arguun ani wallahi alhamdulillahi rabbil alamin inja ammallee wada fiitsiin janna. Thank you. Okay. Barsoddaa waluma qabeenne qoy lubu. Abba Abdallah mee qoy waan dubbadhu jira dhiifama. Ani lalaalaa jiratiyya. Dhiifama naa godhaati. Ani yeroo kamuu dhiira caalii miti yookaan dhiirri dhiisaa dhiirri fakkeenyaa fi qaama ofirraa qabu kan ofirraa hin qaban qaama dubartiin ofirraa hin qabdu ofirraa hin qabanii fi eebii dubartiidha barbaadan dhiirri. Dhibba keessaa paarsantii 95 dubartiin jirti tan eebii tiyya barbaadu. Dubartiin jechuudha tan eebii tiyya barbaadu. Ta'anaa tana akka malaayikaatitti akka isaaniititti haati faatee waan jannaa jentu haati faatee hin nyaattu haati faatee shaawariin fudhattu haati faatee namaa waliin haasoftu haati faatee bakka ta akkasin nalaaltu jirti. Kaleessa ammaani dadhabu malee yuuzarii kiyyaan yookaan immoo feek akkaawuntii kootiin mana hundaa jala jooyin godhe kan koomentiidhaan keerii barreesses kan koomentiin sharrii barreesses keessattuu warroota na dhiyaatan warroota maaliyyoo kiyya jedhuun warroota maalii kiyya jedhuun hunduma taa'ee ilaalaa ooleera hunduma taa'ee warroota gara jooyin godhee hin dhageeffanne hunda taa'eetumaan ciisee dhageeffataatiin ture. Taa'eetumaan jechuudha. Wanni dhiifama naa godhaan isinii dhiise jedheefi addallee taanaan borullee taanaan an keessi kiyya qaamaa qalbiin tiyya na qulqullu. Qaamaa qalbiin tiyya na qulqullu. Wanna san waan takkaa miidiyaa kanarratti hin godhu jedhee rabbii kiyyaa piroomisa seenne ofii kiyyaaf illee piroomisa seenne miirri kiyya na jarjarsee asirra gatii godheef jechan ofii kiyyaa karaa isinii baase karaa isinii hambaase san keessa isin yoo deemtan awwan isin irra kaadhu tokko hin jiru. Ija sababaa qabdu handaarri dhahee jaamsa jetti Oromoon. Ka qaraa darbuu gahee garbuun gahee seegale ummata qaraa maal goonuu jedhee kunoo jedhee ulee harka isin kaa'e yoo isin naannooftanii isin hin komadhu. Wanni dhiifama isiniin jedheef jechuudha. Isin hin komadhu waan barbaadda. Kana boodallee waan barbaadda yoo fiddan an dhiise. Kanuma boodallee waan barbaadda yoo fiddan an dhiisee jira. Irraan kaayadha. Isinitti isin dubbadhu. Maaf naan jettan isin jedhu. Gaafa garasi akkasii yoo tanteeti jira mana ebelu mana dabbaali mana jaalibsaa mana jaala ebelu jedhan aamiin. Aamiin malee guyyaa takka dubbadheen beekan. Waa hadhaa miti waa kalee miti. Waa yookaan kalees ajandaadhaan wal makattaniitiin kana taate jettanii gaffiddanii miti duruma haasa'imaa bar. Duruma qaaqama bar. Arsii kan argee wali kaanaani yookaan akka wayititti akka nama tokkooti yoo waa dubbadde daabboon haadha faatee nu bira jirti. Jimmaa farsii wali kaanaan daabboon haadha faatee nu bira jirti. Kun akkoo yaallee noo inni waan hafamuu miti jechuudha. Wanni piroomiisa isinii seenu maaliif naan jettanii osoo hin jenne naan jedhaati. Gaafa gadi baate garuu itti hin gammaddan malee itti rifattanidha. La dhiifama kana lafa ta'e dandee maaraan dhiifaman godhee jechuu keeti.
jedhanii jechuu kiyyaan haa jedhanii. Daadhiifaman godhaa jira amma Ramadaanni dhufeera. Rabbiin jala Ramadaana jala kana. Siigaleen Ramadaanni dhufe afoona lillahi yaa obboleessa Rabbii afoona lillahi minaa waan jedhan muudii kana jira. No. Ani mubee dhageeffadhu silaawota na fooloo akkaawuntii tiktookii miliyoona waan miliyoona irratti nama waa qabu siigalee yoo xiqqaate namni 10,000 bilookii kana jala jira. Nama takka erga bilookuu eegale bilookii jalaa baasee hin beeku. Warroota na arrabsanii warroota eebiitii barbaadanii warroota kufaatiitii gammadanii kufaatiitii jala deeman hadhallee borullee iftaanillee annifaman godhuufi haa itti fuufatanii. Allahu akbar. Giftii koo. Hojii kan inni nu qabnu butuudha. Rabbiin kun turatti dhandee ganama subii danda'amallee aftaa keetii jirra. Garuu miti mubeeti anjii an gabbaru akka kiyyatti anjii an gabbaru ani. Ana mana anjii an gabbaru. Amma kuullee Yuusuf tana aniif isii walitti hammeen anaaf kuullee Yuusuf garuu kaleessa gisee isin haasoftu taa'ee ilaalaa ture jechuudha. Waliin dubbifnu waluma tuttunnaa walitti hammeen garuu taa'ee ilaalaa ture kaleessa gisee isin haasoftu. Takkaa waan kiyya hamaa waan kiyya badaan dubban waan san irraa. Usuu an qabaadee yoo hin qabdu narraa jettee narraa mormaa turte jechuudha. Silaa sa'aatii ani miira hamaa fi waan badaa keessa jiru sanitti usuu ta'ee iyyuu kanarraa mormatu marti gisee gabbaatanii asirraa akka dhooftan ammoo ani ammallee kanaan itti fuufaa rabbiin hojii keessan isiniif haa kennu isiniin jedhaan malee waan biraa. Allahu akbar. Tokkoffaa ati ummata keenya sheekaa miti nuun jettu sheekaa miti. Fooloo godhaa warra asirra jiru kanniin. Namni tokko biyya lafaa irratti nama asabuu hin danda'u. Kan namaaf hisaaba kennu Rabbiin qofa. Rabbiin of gootanii lafa irratti aslan sataraa jedha akka amantii Islaamaatti ijoollee keenya Islaamaatu dadhabamtan dhageessanii dadhabamtan Rabbi satar isiin jedhe malee tuma waa argite gadi baas hin jenne tokko jedhe. Deebitanii mucaa gaa deddeebitan waan ta'eef fuuldura Rabbiitti hojii babbareedaa hojjedhaaga. Naa labaatee arrabsanu kana booddee hojii babbareedaa hojjetadha. Gaafa qiyaamaan hin dhufti. Hundi keessa warra qiyaamaa beeku warra Rabbiin hunduratti dhaachuu beeku. Gaafa sana anaaf isaa labaatee harka wal qabannee dhaabanna bahu subiidhaan. Tikaaf ilaallaa jettee hojii keerraa yoo hojii gaarii qabaatteen kennita yoo hin qabaanne foon keerraa nuu kennita dhumate. Amma nuu daawaa kana himu akka namni abootu hin jenne gochuudhaan nama natti dhiyaatu hunde. Maaliif arrabse bara usmeen nama raggatu mucaa kana garuu itti baay'iftan hin janate amma nama raggatu ni jira. Dhiira miti humna qabdu si galee utuu dhiira ta'e rakkoon qabu asliitti duultanii masmiyaa illoomamma hin dhukkufata yoo ittiin duulamne. Anas na tuttuttanii amma yoon maqaan kootu waamamin jegee ofiin kee baxabaxe nama rabsi na godhaara. Amma ajandaa wayiirratti barbaadaati na raggata. Sidee eeyyameen jira. Sidee galee suusii nutti gootan garuu isii dubartii akka taate hin dagatina. Maa jabaatte yoo ta'e amma Rabbi ala baatee waa tokko sitti mee deemu. Wallaahi waan garaan na gubatuutu jira. Mucaan kun akkuma siin jetti carraan qabdu namarraa. Utuutti fixanii mee warrumti Ijibti jirtanu mee dhaqaa ala baatee keessa sii waan jiru bannaa taachuu irraa bu'aadhaan. Waan miidiyaa irra baatee kolfitu tuun taane baxaan qaba dilaalachi ijoollummaa dhaqaatee baddalamtee badalii guddaa nama qabdu. Ishee jedhii meemee keessaan bilbilii fi irraa hubadhu. Si galee nama zansiiftu bakka uumaa dhumtisii nama zansiiftu sanarratti immoo dubartiidha. Meetti si kaa warratti si qalookii gaafadhaa dhaqaate akkam yaati baatee naamin jedhaati gaafadhaa. Mbeettanuu nama uumamaan baddalame wal. Amma nube azanu bazansiisu si dhibne wanni goonu namni taraa wal garafaa nullee waraana barbaannaa warra duras qaabbatee daabboo dhufaa akkana dhufaa jedhee shaayii nu bichisiisee baranda jedhamu teessisaa ture. Salaamu alaikum warahmatullahi. Yaada namatti deebaartanii gara laafoo fi Gara lafa Usman. Mubaarakillee. Waa'ee waraana